Ashama harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota siifootu akkam jirtu nagaa jirtu ana baleettiin kan keessan nagaa kun jiru warroonni biyya keessa jirtan akkasuma biyyoota alaa jirtan hundi keessan nageenya rabbii bakka isin jirtanitti isiniif yaa baay'atu guyyaa har'aa viidiyoo biraatiin deemnee walitti dhufneera viidiyoon kunis immoo maalni yoo jettanii waan ajaa'ibaatu kaa'amaa jira biyya keenya keessatti baay'ee na dhibaa jira dhugaa namni kan keenya yeroo hunda waan haaraa fidee dhufan garuu naa galaan jiru baay'ee namatti tolas baay'ee nama gammachiisas nama gaddisiisas ta'uu danda'a ana hundaa kanaaf gara shandaa keenya guyyaa irratti darbuun dursa warri guyyaa irraa viidiyoon kun isin bira ga'e YouTube kan koo subscribe godhaa siifootu kan jedhu subscribe godhaa akkasumas mallattoo bilbilaa tuqaa ol irra godhadhaa viidiyoon asii gadi lakkise kallattumaan akka dafee isin bira ga'u warroonni immoo maatii taatanii nafaana jirtan viidiyoo kan koo sheerii godhaa akkasumas laayikii subscribe baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaju galatooma galuun keessan guddaadha dhugaa warroonni bira dhaabbachaa jirtan hedduu tokko isin galateeffadha isin jechuun barbaada kallattumaan gara viidiyoo kan koo guyyaa irraa tokko isin dabarsu viidiyoon kan keenya guyyaa irraa maal jedhama ture seetanii Beka namni ani yookaan itti qabee yaadu na dhiba namni waaqan dorgomu natti fakkaata yeroo bara kana waa'ee bara kana baay'ee nama dhiba dhugaadha yoo ta'e jechuudha dhuguma namni waaqan dorgomu isaa waan hin oolle natti fakkaata maal jedhamaa jira seetanii bishaan gosa sadii jira jedhamaa jira bishaan gosa sadii jira bishaan kunoo maal bishaan gosa sadii jira kan yeroo kan nama kan qaamni biraa roobsisu mootummaa ta'uu nu dhugaa qaamni biraa asumaachuyyuu qaama biraatti roobsisa waggaa jedhamee haasa'amu mootummaa roobsisa jedhamee haasa'amu kanaaf viidiyoo kana guutumaan guututti guutuusaa isinii kana dhiyeessa eenyu akka jedhes eenyu akka haasa'es eenyu akka viidiyoo kana hojjetes sini bananiisa mee walumaan laalla maal akka jedhamaa jiru maal akka haasa'amaa jiru walumaan laalla viidiyoo magaalaa Amboo deemeen ture torbee kana keessa mudannoon achitti na mudate dur bishaan haayilaandii yeroo dhufe yaadattu haayilaandii jedhamee hafe gosa bishaanichaa akkuma amma bishaan yes gold jedhamee maqaan kennamudha malee maqaan bishaanii haayilaandii miti kaampaanii sana keessaa tokko isaa haayilaandii ture yeroo sana gaa hoteelatti bishaan dhugaatiidhaaf gaafa jedhamu hin gaafatu turan bishaan kan waaqaa moo kan namaa jedhanii nama gaafatu turanii kan waaqaa jechuun gasa waaqni gubbaadhaa gadi roobse inni haayilaandiin kun immoo kan namaa ture yeroo sanatti namni baay'een akkamitti bishaan binnee dhugnaa kan jedhu liitirii tokko birrii 5 birrii 6 bituun baay'ee ajaa'ibsiisaa ture amma garuu gaa kunoo ga'ee boba'aa konkolaataa wajjin bishaan biyya keenyaa wal qixxaatee liitiriin tokko birrii 25 seenee handaraa keenyaa liitiriin tokko iyyuu 20 galeeraa abbaan lamaa 30 olii kanaaf jedhanii ani garuu wanti na ajaa'ibsiise Amboo deemeni Amboon keenya gaa Amboon Niiwoork taatee eegaa turre abdii guddaadhaan Amboon deemtee bishaan dhugaatii iyyuu hin jiru dhugaa dubbachuuf hawaasni sun rakkoo bishaan dhugaatii sun ajaa'ibee bishaan harka dhiqachuuf jennee bishaan harkaa dhibe mudannoo dhugaarraa kee barreesseenaan bishaan akkas galeeraadhaan maaliif amma konkolaataan amma boba'aa liitirii tokko qarshii 35 deemeetidha kan isaan gatiin boba'aa hin dabaleedhan kanaaf konkolaataan erga liitirii tokko birrii 35 dhugee ati nama dhuunfaa taate birrii 35 erga dhuddee gatii keessan hin xiqqeessina konkolaataa miiliyoonii 10 liitirii tokkoon yeroo deemu birrii 35 fixaa isinis bishaan liitirii tokko dhudhan birrii 35 dha kanaaf gatii keessan hin xiqqeessinaan isin jedha malee ani gatii isaa dabaluu isaa miti kana isinitti himu garuu kana gidduutti gaa namni wayii koomantii irratti waan ta'e tokko naa barreesse baay'ee kan natti tole tokkotu jira kumsaa dhiisii naan jedhe dhiisii bishaan haayilaandii sin dhugiin kan baambaa sin dhugiin kan dhuguu qabduu bishaan maaliif jedhe bishaan bokkaa dhugeennaan inni tokko eenyu roobsee gaafate bishaan biyya keenyaa qaama lamatu roobsaa tokko waaqni roobsaa tokko immoo qaama kan biraatu roobsaa
Kanaaf rakkisaa ta'eera namni keenya dubbii dabaleera. Kanaaf bishaan isa kamdhaa isa jedhu deebisuudhaaf bishaan bokkaas akkas ta'eera jechuufidha. Torbee kana keessa inni ajaa'ibsiisaan baay'ee na dinqee jaartii tokko kunoo viidiyoo irratti akka argitanitti jaartii waggaa tilmaamaan waggaa 60 yookaan 70 ol ta'an tokko reebamanii ajjeefamaniiru kan jedhu baay'ee marsariitii hawaasaa kanarra deemaa ture. Jaartiin kun maal godhanii isa jedhu gaafadheen ture. Nama baay'ee gaafannaan waraabessa irra taa'anii deemanii jedhan. Waraabessa irra taa'aniitu deemanii lafti bari'ennaan waraabessa maaliif akka geejibaatti fayyadamtu kan jedhuun jaartii kana qabanii reeban jedhanii. Nama gaddisiisaa durri qoosaa tokko jira ture. Jechuun maal akka isaan jedhaman beektu maqaa baasee sirriitti immoo warri waraabessa irra taa'anii deeman jiru jedhama biyya kana keessa. Habariidhaan waraabessa irra taa'eetu deemu namatti dhufeedhaan namni gaafatti dhufu bariidhaan. Isheen fixeensaaf jedhee miila irra kaa'adhe kana immoo galiitii budaadha jedhee odeessiga jedhee kanaaf jaartiin kun akka kootti dinqisiifadheeras iddoo tokko irratti. Namoonni waraabessa kana irratti arganii reebuu danda'u garuu bara namni walii galuu dadhabe keessatti namni afaan walii beeku walii galuu dadhabe keessatti bara tiriippii tokkoof raayidii konkolaataa waammattanii konkolaachisaa fi namni yaabbatee jiru warreebu keessatti jaartiin kun bineensa alaa madaqsanii waraabessa kana akka raayidii itti fayyadamuun isaanii garuu anaaf dinqisiifannaa guddaa na keessatti uumeera. Namni nama wajjinuu bara walii galuu dadhabe keessatti waraabessaa wajjin walii galuun isaanii. Viidiyoo keenya daawwattanii jirtan maal akka jedhamaa jiru argitanii jirtu. Bishaan kan qaamni biraa roobsisuu, kan namni roobsisuu, akkasumas waa'ee qaala'insa biyya keessatti taamaa jiru kanallee mataa dhaamee jira. Akkasumas illee namni xixeessaa dheefuudhaa fi luka keenya bineensa godhanna kan jedhamus asumaan dhaggeessanii jirtu. Kanarratti waa'ee biyya keenya baay'ee namatti tola karaa tokkoonis baay'ee nama gaddisiisa. Karaa tokkoon nama gammachiisa. Kanaaf viidiyoo kan keenya guyyaarra asuma irratti dhumura. Akka viidiyoo biraatiin deemnee walitti dhufuutti nagaan tura. Sinan jaaladha sinan kabaja. Viidiyoo kan share, like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Hordoftootaa fi kabajamtoota koo. Viidiyoon kan koo guyyaarra asuma